sugutu galata. Lafe mogolen dinago, dada bera infogoga. Olol jedera bakunko, angamade tamburaga, angamade tamburaga, angamade tamburaga. Kottu moga, kot kam jirtu? Nageenyi waaqayyo lafa jirtatti isin hawaayatu. Anu balittiin keessa nagaa kootti galata waaqayyo. Baga jiraattan isiniin jedha. Baga irra keessani. Warreen mana keenya faadisii taatanii maatii nuun ta'a jechuudha fedha keessanii warreen turtan immoo isin jaallannaa laalaa viidiyoo keenya isiniin jenna. Baga wajjin jiraanne baga wajjin jiraanne baga jiraattan. Arra way isinitti mul'ufe. Yeroo hundumaa way isinitti mul'ufe isiniin jira. Warreen dabbaramtan bahuu dandeessu jechuudha. Ana guyyaan irraa tokko waan tokkotu jira guyyaan jimaataa irraa kun jechuudha. Kanaafuu way isinitti mul'ufe. Utuu yaada biraa bicha waan tokko keessa hin galin jechuudha. Gammadee illee jira. Gammadee sinan jira. Waan baay'ee yaadadhee jira. Guyyaan irraa guyyaa maal akka ta'e anaaf yaadannoodha. Keessumaa sa'aatiin kun keessumaa guyyaan kun jechuudha. Ifama bucaatu na jeeqa kanaaf lallaalee waggaa raayyoo neessa kan jiru hin beektu warreen na beektanii jechuudha. Warreen reefa haaraa mana keenya faadisii taatan immoo soorsaa YouTube jedhamna. Yoo sarchi goota yookaan subscribe gootan sinii gala waan ta'eef viidiyoo hojjechaa ture ilaaluu dandeessu isiniin jira. Waaqayyoo maqaan isaa kabajamu. Kottu moona kottu hoorman sii kenna. Waaqayyo barbaraan eebbifamu. Mucaa rafiftee maaliif hin hojjenne viidiyoo jechuu dandeessu. Moonaan akka duraa miti rafuu hin dide galgala bichaa rafa garra jechuun hin beeka jechuudha. Bara waan deemeef rafaa hin jiru. Maaliif hin dhufee jira maal kan gammadee isinitti mul'ufes isinuu beektu. Ani waan dubbadhu hin qabu. Inni seetan yaade yoomiyyuu hin ta'u inni Yesuus yaade immoo yoomiyyuu hin ta'a. Maqaa Waaqayyoo haa kabajamu. Mosa kottu dhiisi hosh dhiisi shoo hin jeeqiin kamoona. Inni Yesuus yaade inuma ta'a yeroo kamiyyuu. Inni Waaqayyoo yaade inni daabiloos jedhee hin ta'u. Galman ga'u yaadni seexanaa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waggaa irraa yoona kanaa aduun naa qophaa'ee maqasiin naa qophaa'ee shiboon naa qophaa'ee taa'ee jira. Taraa eeggachaa jira jechuudha. Maaliif akkam bakka yookaan mucaa kee argita yookaan hin argitu kan jedhamu doktoroonni illee natti himanii jechuudha. Yookaan atoolii yookaan mucaa kee hooshinaa naan jedhanii kee habaasanii natti himanii jiru. Ani taa'etan yookaan ofii koo yookaan mucaa kun eegaa jira. Taraa eeggadheen sa'aatii 5 walakkaa irratti jechuudha. Bulkoosii ganamaan ka'anii natti narra godhanii. Waaqayyo immoo isa doktorri jedhe situu hin taane seexanni jedhe situu hin taane isa ofiisaa jedhe raawwata yeroo baay'ee. Waaqayyo haa kabajamu. Mucaa kee hin argitu waggaa baay'ee ija baay'eetti dadhabdeetta waan ta'eef mucaa kee yookaan hin argitu yookaan mucaa kee biraasuun hin baafna garuu mucaa kee hin argitu. Biraa duutanaan jedhanii turan jechuudha doktoroonni. Waaqayyo oolchaa waan ta'eef Waaqayyo naannoo oolchee ani mucaa koos nan argee. Ani bo'uun barbaadu wanna takka jekoo babaasisi wajjin haasaa malee hin bo'u. Waaqayyo barbaada naa kabajamu. Mucaan koos sun oolee ani nan oolee. Ani nan jiraadha. Moona maal taatee oolch. Wanni waldaarra deemu nuuf yeroo sana amantaa ortodoksii keessaallee Waaqayyo isaan haa jiraachisu warreen xabalallee ollaa kootiin haa kennanii akka fayyuutti akkana obaasu takka baatti naana qoota akka dugdatti naana kan jiru jechuudha. Amantii koo osoo hin taane amantii ortodoksii isaanii nama kottu gurbamaan. Kanaafiyyuu Waaqayyo na oolchee xabalas naa kennaa baani dhugaan bahee Waaqayyo iddoo kamittiyyuu namni naa kadhataa ture tajaajiltoonni kamiyyuu jechuudha. Garuu waan hundumaa keessatti ni nama gargaaru yoo Waaqayyoon ta'e midhaan tokko inni nama gargaaru hin jiru. Yoo Waaqayyo gara namaa ta'e qofa namni oola. Doktorri sin hin oolchu. Wanti kamiyyuu sin hin oolchu. Waaqayyo na oolchee boolla naaf qotame sanarra na tarkaanfachiisee yeroo kanaan nagahee jira.
imimmaan keessan illee inni sinaa boosan illee otoo na biraana fi waaqayyoon naa kadhataa turtan akka amantaa keessatti naa kadhadhaa isiniin jedhee yeroo abdii kutadhee bakka jaachi bakka anis akkuma doktoroonni jedhan anis kadhannaa immoo man kadhadha garuu anis jaachi furmaatan argadhu bakka yeroo an jedhetti Yesuus na yaadate guyyaan da'umsa mucaa darbee jira yeroo sana waggaa irraa kana jechuudha darbee jira kan leenjicha yaadadhutti garuu mucaan daafii miti mana yaala kanan deeme gaaf sana dhukkuba sanaan dhaqee yaalamaa ban deeme moona dhiisi kan bujjo waaqayyo immoo beekaa waan ta'eef na oolche walumaa galatti bakka waan biraa sanitti haasa'uun barbaadu anaaf guyyaan irraa guyyaa galataati sababni isaa sibichaatu da'ee argee sibichaatu da'ee moo maal odeessitaa jechuu dandeessu warreen sin dabbare jiraachuu dandeessu waan ta'eef dhimma keessan dhimma isiniif hin qabu isiniif ani bichaan hin deenye namoonni baay'een da'aniiru sibichaa irratti waan haaraa ta'e jechuu dandeessu anaaf waan haaraa waaqayyo lubbuu koo birraawatee na jiraachisuu isaaf anaaf waan haaraa kanaaf guyyaa galataa guyyaa gammachuuti guyyaan jimaataa irraa anaaf isinii galee keessuma guyyaan har'aa jechuudha. Kanaaf kaameraa keessaa baheen waan yaadatee jiru san keessaa baheen gara keessan dhufe ammallee fuula ifaadha maalinnaan isinirratti bobba'u isinirratti hin bo'u bo'uu san barbaanne kanaafuu dhiifama ijoollee daa'imman na jedhee daa'ima ollaa waamee mucaa wajjin haa ta'utti boosse anis yaada jiru keessaa akkan isinti yaadachiisee isin boochisuu hin barbaanne natti waan dhagahame yaada koo kophaa armatti fixadheen fuula ifaadhaan isinitti deebi'ee kaamera irratti ammallee waaqayyo waan hundumaan oolcheera maqaan isaa kabajamu inni doktoroonni jedhanaa fi ani mucaa koo akkatti baadhee mucaan koos kunoo galata waaqayyootu waggaa naa guute kunoo maqaa waaqayyoo haa kabajamu guyyaan har'a 23 ta'uyyuu waggaan isaa har'adha 25tti dhalate garuu jimaata har'a naaf seenaadha guyyaan har'aa keessumattuu sa'aatiin kun jechuudha. Waaqayyo baga isin gargaaree jiraattanii isinillee har'a geessanii boocha koo yeroo sanaa cinqii koo yeroo sanaa otoo hin taane gammachuu koo sarara kunoo waaqayyoof haa galatu dhala koo wajjin mana koo keessa oolu baga argitan isiniin jedha sirriitti immoo yaada gaariidhaan yeroo biraan ta'an si faana haasa'a yeroo inni naa rafee jechuudha yoo rafee yoo kana jennaan naan jirtu waaqayyo isin haa eebbisu gammachuu koo hirmaattan baga ooltinaan jedha isinis baga naa ooltanii koottaa wajjiniin moonaadhaa kabanya lidatiisa siniin jedha hin dinne maal taate waaqayyo isin haa eebbisu na jennaa ture.